Dhimma cimaa tokko falsi barbaadanaan jettee turte. Maalidha? Beekaa. Badii balleesseera. Akkamitti akkasitti mutu bitaa namatti gala? Raajii. Na sodaachaa jirtu akka hin taane. Badii balleessee maaliif hin sodaadhu? Atis nama barra. Nama ta'e mukkeen hin dogoggoree tokko hin jiru. Garaa wal dhokfachuu jalqabne akka hin taane. Beekaa. Naaf galeera. Wanti si dogoggorsiisee wayii jira. Isa sana dhiphina tokko malee akka kanatti hin barbaada. Akkuma jalqaba siin jedhe atis nama ta'e qulqulloon hin jiru. Barattoonni haaraan obbola lakkuu kan ta'anii gumiif qulqulluu kan jedhamu mana barnoota keenyatti jijjiiramanii ol barreetuuf. Tole. Adeemsa keessa gumii waliin hariiroo biraa eegale. Hariiroo biraa eegale jechuun maal jechuudha? Beekaa. Amma ni fagodheessitu nuti siif hin galu na hubadhu malee. Tole. Itti fufi. Gammee hoo? Balleessaan kun isa dhabdiire. Utuun gammee waliin jiru. Gumii waliin hariiroo biraa eegale. Waaqa irrattis lafa irrattis cubbuu akka ta'e nan beeka. Garuu miirri koo na mo'ate. Gumii waan baay'eedhaan guutuu. Adeemsa keessa immoo walitti dhiyaannee haasaa adeemnu miirri biraan nu gidduutti uuman. Dabalata immoo wal dorgommii gaaffiif deebis akka mo'aa dhufisatu na gargaara. Jechuun wal dorgommiin gaaffiif deebisuun anaaf hammam akka barbaachisaa ta'e yeroo inni gaaffii gaafatametu deebisuu danda'u anaaf jedhee dhiise. Kun walitti hidhaameeti natti fakkaata. Onneen koo isaaf harka laatte. Ammoo miira kamitti dhaga'ama? Amma dhiisneera. Gammee irratti cubbuu akkan hojjechaa jiru yeroo baru dhiisneera. Gammee nan jaalladha. Garuu immoo gumii yeroon argu miiraan to'achuu hin dandeenyetu natti dhaga'ama. Gumiin barnootaan beekumsa waliigalaatiin akkasumas akkaataan itti wantoota ilaalu baay'ee addadha. Kun immoo ittuma akkan isaaf mo'amuu na taasise. Walumaa galatti waan hundumaa waan na caalu fedhanitti fakkaata. Beekaa. Waan tokko nan jedhi. Callisuun keenya dhibbisaa jira. Akkuma siin jedhe kan Dooktar Eebbaan jedhama. Ati immoo Milkii jedhamta. Maqaa koo beekuun akka waan guddaatti lakkooftee si'a 5 irra deddeebitee na waame. Maqaa namaa beekuu waan nama raajuu qabu. Dabalata immoo waa'ee kee maal sitti hima? Akka ati nama daandii irra jiraatu irraa dhalatte. Moo harmeen kee sabbeen keessa achuma daandii irra jiraachaa akka ture? Akkamitti barte? Nama daandii irra jiraatu irraa dhalachuun garuu miira akkamii qaba? Akka inni baay'ee namatti tola siin hin jenne beekta. Baay'ee nama gaddisiisa. Dabalata immoo waa'ee kee maal sitti himu? Harmeen kee fi abbeen kee achuma daandii irra jiraatan si argatan. Harmeen kee otoo baay'een ture hin duute. Kana mara akkamitti baruu dandeessa? Eenyuudhaati? Na dhaggeeffadhu malee homaan xumure. Na obsitu kooshee. Abbaan kee jireenya akka isaatii akkatti hin jiraanneef jedheeti. Dhama'ee rakkatee si barsiisee si guddisaa ture. Garuu maal gatii qaba? Yeroo ati kutaa 8 barattu natti fakkaata. Baareellaa baatee gamoo irraa kufee dugdi isaa cabee manatti kan galeef. Kunoo sana booda akka garaa isaatti dhama'uu waan hin dandeenyeef akka dubartii manatti deebi'ee hojii mana keessaa hojjechaa jiraata. Hojii mana keessaa hojii qulqulleessitummaa hojjetee si guddise. San sobee? Turi ati anarraa maal barbaadda? Maaloo na jalaan callisiin. Na ifadhu, na rukuti, natti dheekkame.
Na jalaan callisin na dhiphisaa jira. Maaliifin sitti dheekkama yookaan immoo maaliifin sirkuta? Waan an balleesseef qaba. Dogoggoriin balleessaan hundumtuu nutti dheekkamsiisu. Itti yaaddee gammee miidhuudhaaf wanta xiqqoote tokko illee hin jiru. Miira keetis dogoggorsiisa. Miirri keenya immoo to'annoo sammuu keenyaatiin aladha. Maaliif sitti fakkaate kan namoonni waan hin beekamneen yookiis immoo rasaasaan dha'anii wal ajjeesaniif battala sanatti miira isaaniitiif waan hoogganamaniif. Yeroo tokko tokko sammuun keenya callisee miirri keenya immoo guutummaan guutuutti ni to'ata. Sinis immoo kan si mudate waan kana kanatti fakkaata. Gara fuulduraatti waliin mari'annee maal akka goonutti yaadna. Wal gargaarra kan amma waadaan siif gala. Garuu gaabbii kaleessaa keessaa akka hiikamtu hin barbaada. Addunyaa dogoggoraan guutuu keessa akka jiraachaa jirru hin dhabate. Balleessaan keenya hundumtuu nutti murteeffame. Maal seete? Yeroo hundumaa sirrii yoo ta'an yookiis immoo dogoggoru ta'an nama ta'uu keenya dogoggora. Yeroo sana gaa of tuulummaadhaan guutan ana jira jenna. Kanaafiyyuu dogoggorri keenya nama ta'uu keenya agarsiisa jechuudha bareedu. Jireenya keetii fi jireenya abbaa keetii jijjiiruudhaaf kumaara taphachaa akka turtee fi giiftiirraas maallaqa fudhachaa akka turte nan beeka. Kanaaf maalirraa barbaadda? Giiftiidhaaf maallaqa ergaa fi kan ture anadha. Kanaafis jireenya kee jijjiiruu nanaaf salphaa. Maaliif waan narraa barbaaddu kallattii natti himtu? Inspektar Simbootti akka nurjii ajjeesetti himteetta. Naaf galeera. Amma maal akka ati narraa barbaaddu sirriitti naaf galeera. Eeyyaniin Inspektar Simbootti meera. Ammas ejjennoo makoo kanaan itti fufa. Yaada isaan jijjiirsiisa jettee yaadda taanaan ofumaan nama. Mee callisiitii abbaa keessa guddisuudhaaf dhamaatii meeqa argee sana yaadadhu. Abbaa kee yaadaa jirta miti? Lakki urjii yaadaa jira. Na amaneen urjiin ajjeente. Giiftiin garuu maqaa sobaatii yakkamaa sana gochuudhaaf jettuun dhugaa koo ba'uu qofaafan falmachaa jira. Maaliif? Giiftiin kana keessaa maal argatti? Isaan beeku. Garuu immoo giiftiin na caalaa hamtuu akka taate sirriitti beeku. Milki. Du'a keetanii urjiin ajjeente. Garuu dhugaan akka ba'u qofan barbaada. Kun ammatti yaaddutti waan tokko tokkoof si gargaara. Gaafa na bira dhaabbachuudhaan murteessite immoo waan ofitti yaadda. Dabalatamu urjiin duuteetti. Abbaan kee garuu lubbuudhaan jira. Rakkinni nama irraatti rakkate iyyuu isa qaba. Otoo hojjettee jireenya isaa jijjiiruu dandeessu umurii isaa safe kanas akka rakkoodhaan xumuru godhu. Hiree akkam? Nagaa. Akka itti nattaasuuf fedhan qabne miira kee irraa mul'ata. Gaariidha. Akkas taanaan barteetta jechuudha. Waa'een keenya akkuma salphaatti raawwate jechuudha. Maaliif dhuftee na dhiphistaati? Karaa koo miiraan hin xumurre gatii hin qabuufi. Waan hin xumurre maaliif na jalqabsiiste? Wanti eegalame hundi xumuramuu qaba eenyutu jedhe? Akka hin xumurre ta'uu beektu na jalqabsiiste jechuudha. Kaleessonni tokko tokko kaleessa ta'anii hafu. Abaarsa isaan nutti fidan eebbaa irraa caala. Tole akkuma jettee wanti kaleessa ta'e jennee dabarru. Har'oo hiriyyummaa dhugaadhaan itti fufuu hin dandeenyu? Akka akkas hin taane sirriitti beekta. Maaliif? Gocha nuti kaleessa goone akka nuti kana goonuuf nuuf hin eeyyamu. Bishaan dhangala'ee tokko dhangala'eera. Deebi'een waraabamu.
Faayidaan bishaanichaas wajjinumaan dachee lixa. Tole, bishaan dhangala'ee sun burcuqqoo tokkorraa gara burcuqqoo biraatti yoo dhangala'e irra ta'e Gumii. Kabajamtoota hordoftoota koo har'a kan hin dhufe isin galateeffachuu fi akkuma kanaan dura dhimma urjiitiin wal qabatee viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka nuuf qaqqabuuf sheer kooppii liinkii nuuf godhaa jedhee isin kadhadheen ture. Isinis nan saalfachiifne sheer kooppii liinkii gootanii namoota baay'ee bira akka qaqqabuuf na gargaartaniittu. Kanaaf baay'een isin galateeffadha. Inspektar Simboo kan jedhamtu dhimma kana qabattee qorannoo gaggeessisaa jirti. Waaqayyo nu haa gargaaru. Isheessaa gargaaru. Maalumaafuu gaayis isin baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Galatoomaan isiniin jedha. Kanarraan kan hafe qorattuu yakkaa kana akka Waaqayyo gargaaree haqxee urjii ba'u dabalataan immoo yakkamaan kunis akka seeratti dhiyaatuuf hundumti keessan immoo karaa amantii keessaniitiin nuuf kadhadhaan isiniin jedha. Galatooma. Wayyuu Dr. Eebbaa. Waaqayyo gatii hojii keetii siif kenna. Hojii harka keetii kanaaf siif riisaa maratu Waaqayyo na agarsiisa. Akka ji'oogiraafiin jedhutti humnoonni fuula lafaa jijjiiran bakka gurguddoo lamatti qoodamu. Isaanis humna keessaa yookiin humnoota endoojenikii fi eksternaal yookiin eksoojenik jedhamuun kan beekamanidha. Humnoonni keessaa yookiin endoojenik kun humnoota kallattii lafa walii wal qabatan kan akka sochiiwwan gaarreenii fi volkaanoowwan, kirkira lafaa fi kan kana fakkaatanidha. Sababa ta'ee kanaatiin kan uumamu jechuudha. Siif galaa jira garuu? Eeyyee. Humnoota alaa yookiin eksoojenik kan jedhamu immoo kanneen lafa walii walitti dhufeenya hin qabnedha. Jijjiirama qilleensaa, annisaa aduu, dambaliiwwan galaanaa fi kan kana fakkaataniin jijjiirama dhufuudha. Gamni garuu na hordofaa jirtaa? Hiree sin jaalladha. Eeyyee sin jaalladha. Gumii waliin ganama osoo haasofnu waan nu argiteef miti? Eeyyee. Maarree? Ani hin beeku garuu nan sodaadhe. Waan kana yeroo meeqa haasofnu? Homtuu waan si sodaachisu hin jiru sin hin jenne? Naan jetteetti garuu ija koo maal godhu? Ijaan immoo hin ilaalin jedhamu bara. Hundee keedhaan garuu hin sodaatin jechuu hin dandeessa. Hin beeku wanti hundumtiyyuu akka midhaan kadhattu ol keessa na jalaa faffaca'eera. Wanti hin beeku wanta tokko qofadha. Maalidha? Akkan si jaalladhu qofa. Maalirra geesse? Ittumaan jira. Garuu koomaandar haarichi wal xaxaa'eeti. Waa'ee namicha Dr. Eebbaa jedhamu sanaa maalirra geesse? Baay'een isaanii isaan beekan. Ammatti wanti qabatamaan hin jiru. Tokkoon isaanii inni kanan godha jedhanii falmu. Obboleettii ishee fi milkii kan jedhamu qofatu isatu ajjeese jedhanii falmu. Inspektar Simboo, yeroo leenjii qorannaa yakka fudhattee gorsiiwwan fudhatte sana sirriitti yaadan. Namoonni hojjetti dhiyoo jiran iddoo ishee keessaa waan fayyadaman qabaachuu danda'u. Kanaaf waan hundumaa sirriitti shakki. Tole, bilbila urjiise forensiif ergeen waasaa eegaa jira. Jabduu ko, inspektara jabduu akka taate sirriitti beeka. Waan qabatte kana milkii gaariin akka goolabdu abdiin qaba. Carraa gaarii. Tole, galatoon. Guyyaa gaarii qabaadhu. Atulleen guyyaa gaarii qabaadhu. Hayyee nan bilbila. Akkam ooltan inspektar? Nagaa oltee. Nagaa kooti. Naguma na barbaadde? Maaltu si fa'a? Homaayyuu hin barbaadu. Ammam carra qabeetti akka ta'e yeroo yaadu miira adda ta'etti dhagahamu. Jaalala nama sirraa argachaa jiru yeroo yaadadhu guyyootan sin barbaadu jedhee ofirraa si dhiibetti baay'ee hin gahu. Ani garuu hin gabu. Amma sana hundumaa si dhamaasee moo? Wanta dadhabanii argataniitu mi'aa bara. Dureessonni baay'ee qabeenya ijoollee kootiif hin dhaalchisu kan jedhaniif bara akka dadhabanii argataniif. Kanaaf yoo of eeggannoodhaan akkana kunuunfattu natti maa jirtaa jechuudha. Jaalladheeni. Dureessonni garuu karaa tokko yeroo argatan karaa tokkoon immoo balleessu. Dureessonni baay'een qabeenya keenya ijoollee keenya hin dhaalchisnu kan isaan jedhaniif.
Dhamaanii akkamitti akka argatan waan beekaniif. Isan siin jedhee bara. Nu gidduutti rakkoon hin uumamu siin hin jedhu. Yoo uumames immoo akkamitti akkan si argadhee waan hin beekuuf taatee uumamii caala arsanitti kaffalee si argadhee yaadadha. Kunuunsanii wal qabachuun dirqama kee qofaanti. Anis ammaan olee bulu jaalalli siif qabu dabalaa jira. Kanaaf iyyuu si dhabuun baay'ee natti ulfaata. Dhugaa jetta moo? Eeyyeen maali? Akka jaalalli koo dabalaa dhufe miira koorraan beeksisu moo? Inni illee sirraa beeksisa. Waan akkasuma jettiif garuu baay'ee natti toleera. Shamarran baay'ee dhiira akka kee gootomee abbii toleessa mootii birbirsa muka fakkaatu argachuuf baay'ee dhama'u. Amma garuu shamarreen sun anadha. Kanaaf hancara qabeettiidha siin jedhe. Qaalikoo maali? Dhiira jabaa fi dhiira gootomin jaallatta? Eeyyeen. Dhiira nama reebus hin jaallatta? Maal jechuu keeti? Nawwita moo nawwita? Amala koo beekta miti. Maal jechuu akka barbaadde garuu naaf hin galu. Gurmuun nama reebudha. Gootadhas. Yoo ta'e yoo. Wanti isa waliin eegalte hin jiru? Maal? Erga yaalamtee deebitee booda urjii waliin wal arguuf beellamtee turte. Eeyyee. Utuu isheen si eegduu ati garuu jalaafte. Maal jechaa jirta? Maalotas gabbaa'e waan si gaafadhu qofa naaf deebisi. Beellamtee maaliif afte? Hiriyaa koo Dooktar Eebbaa wajjin waan isheen bulteef anaa hiriyaaf. Waliin buluu isaanii erga bartee booda Dooktar Eebbaatti waan dubbanne. Itti yaadee waan godhe miti. Machaanii waan turaniif dogoggora sana raawwatan. Anis kana giddu galeessa godhadheen dhiifama godheef. Erga isaaf dhiifama gootee isheef dhiifama gochuun maaliif si turfaate? Isheefis dhiifama godheera bar. Erga dhiifama gooteef maaliif qaamaan hin argineere? Yeroon arganne battala sanatti ajjeefamte. Kanan jedhu beeka. Guyyaatii ala xumurtee dhuftee fi guyyaa wajjin itti ajjeefamtee walirra bu'e? Na shakkaa jirtaa? Beeka. Eeyyee walirra bu'e. Kan biraan maal akka ta'u barbaadde? Anatti garuu waan walirra bu'e natti hin fakkaatu. Akkam maal jechuudha? Yeroo dheeraaf yaalirra turtee waan dhufteef jaalala keessaan bakka itti dhaabdanii itti fufsiisuuf dhata. Jaalala ishee fi yaada isheetiin muddamuu keerraan kan ka'e. Ariitiin ishee arguu barbaaddee akka isheen hiriyaa kee wajjin bulte dhageesse. Yeroo kana inaaffaarraa kan ka'e miira keessa galtee ajjeeste. Yaa waaqa ko maaliif maal walitti fidda? Kun barbachuuf miti jechuuf iyyuu waan hin taanedha. Urjiin hiriyaas dhiyoo kan waliin guddattan waliin bulte bara. Inaaffaan immoo waan kamiyyuu akka gootu si gochuu danda'a. Otoo wanti barbaade ta'e illee ani harka koo jiratti kaasuu hin danda'u. Arraaf xumureera. Ilaan inspektar. Shakkuun amala ogummaa keetii akka ta'e sirriitti hin bareechee beeka. Garuu immoo ani deemuu dandeessa. Nagadhiisi. Sidhu kubamoo? Waan afuuftu sana dhaqeen gatiisaa kennaaf. Nama meeqa wajjin wal loluudhaaf deemu? Karaa keetiin yoo natti dhufte eenyumayyuu hin dhiisu. Jiitu! Na hordofii! Meechalisiitii abbaa keessa guddisuudhaaf dhamaatii meeqa arga sana yaadata? Na amanama jira jechuudha. Giftiin garuu maqaa sobaa fi yakkamaa sana gochuudhaaf jettuun dhugaa guba'u qofaafan falmachaa jira. Dabalata urjiin jiteetti abbaa kee garuu nu godhaan jira. Rakkin nama irraa akka bayyuu sana. Otoo jettee jireenya isaa jijjiiruu dandeessu. Umurii isaa sana ganas akka rakkoodhaan turan godha. Jirra tamboo qabattee jirta. Yaalufi Eeyyee yoo boqonnaa naaf kennateef yaaluun barbaada. Gammi maal taateetta? Haala hiree sana dhaqa. Ammoo abdii na kutachiisaa jira bara. Maaltu ta'e immoo? Hariiroo gumiif ishee gidduu jiru dhaqa. Kan biraa maaltu jira? Ammas moo? Haasaan isheef lapheen ishee homaa tokko naaf ta'uu dideera. Anaan akkana waliin jirtutti natti haasofti.
Garuu immoo ani kanan argaa jiru miila tokkoon ana bira dhaabbattee miila tokkoon immoo isa bira dhaabbattee gidduutti akka ishee rakkataa jirtu. Kanaaf amma maal gochuun wayyaadha? Akka kootti kan isaa yoo taate wayya. Gammee waan kana akka garaan kee hin dandeenye osoo beektu maaliif akkas jette? Akkaataa hin dandeenye nan beeka bara. Wanti yaadamu namarratti ta'uun isaan oolu. Na amani ituu kan isaa taate yoo na xiqqoo miidhamee miiricha dandamadheera ta'a. Amma garuu yaaddoon guyyaa irraa gara guyyaatti na dhiphisuurra darbee na ajjeesuuf jechaa jira. Shamarree hin deemne deebitee immoo hin dhufne eeguun baay'ee nama miidha. Ilaamee Gammee warqeen har'a lafaa ka'ee miti kan inni akkasitti qaalii ta'e ibiddaan qorameetidha. Hirees immoo yoo taate shamarree akkamitti beeknu miti. Shamarree baay'ee qaalii taatedha. Wanta baay'ee qaalii ta'e argachuudhaaf immoo dhama'uu qabda. Kana dagachuu hin qabdu. Beektaa ibiddi gaafa natti baay'achaa dhufu akka warqee calaqqisuutu hin taane gubadhee akka hin duunedha kanan sodaachaa jiru. Gammee kana duras yoo ta'e barate hiree akka salphaatti miti kan argatte. Aarsaa baay'ee kaffalteeti. Kana immoo dagachuu hin qabdu. Anis isa yaadadheen haara miti. Ati itti dadhabdee argatte jechuun eenyuyyuu akka salphaatti isheen argatu jechuudha. Gumiinsi yoo ta'e akkasuma. Jirra sirriitti na jajjabeessiteeti. Garuu jechoota itti na jajjabeessuuf fayyadamtee kun akka humaa faayidaa hin qabnetis anis sirriitti beeka. Sigurbo. Samsoonitti maal odeessite? Maal immoo nitti odeesse? Maal akkatti odeessite akkan si yaadachiisu barbaadda? Samsooniin maaliif jiituu fi gurmuun jaalala eegalaniiru? Hariiroo wayii isaan gidduu jira jettee? Maaloo na dhiisi jiitu? Maal jechuudha na dhiisi jechuun? Mee na ilaali be. Akkasitti na ilaaltee miiraan keessa jiru hubachuu hin dandeessu? Inni ana na ilaallata? Natti mikaanaa na ilaallata? Jaalala koo diigaa waan garaa kee erga raawwattee booda miira gaarii irra hin jiru jechuun maal jechuudha? Maal abbaa kee cufamta natti mika? Giiftii tokkas jedhi naan jedheen. Allafaa kee akkas hin jedhe. Giiftii? Maaliif? Isaan hin beeku. Deemiiti ishee gaafadha. Na dhiisna. Singaru si dhukkuba. Ati immoo maal taate? Gaddara teessee liin tasgabbooftu? Gaddara teessee summii kee facaasuun dhiistu? Jiitu maaliif waan taate kallattiidhaan hin dubbattu? Milkiidhaan akka nani gurmuu jaalladhee Saamsoonitti akka himu maaliif goote? Jiitu kun waan nama jedhe miti. Kanaan dura wanta hin dubbadhedha. Yeroo sanaan ifate baay'ee wal lolee waan turreef akkasii fi Saamsoonii wal lolchiisuuf wanta milkiitti himedha. Sin amanu. Inni mirgateeti. Gaddo poliitikii irratti si shira akkasii yaaduun kee sin sammuu kee irratti seexanii mana jaalladha. Maqaa isheen maqaa poliitikootiin natti hin hundumti keessaniyyuu hamma wanti tokko ta'u gaddo poliitikootiin dhuftanii natti naasa'inaa. Maqaa poliitikootiin natti kaasinaa. Gaddarra kan jiru na yaadachiisuun isin hin barbaachisu. Ifa manaaf godhi giiftii si gaddisiisuu barbaade miti. Obboleettii koo akka nama beeka. Garuu jabaadha. Waaqayyo si haa jabeessu. Guyyaan kun hin darbanaan jechuu manna. Yeroo hundumaa dabareedhaan dhuftanii iddoo obboleettii kootii natti hin himinaa. Yoo dandeessan irra deddeebitanii madaa koo nooqinaa. Maaloo jiitu maaloo. Tolee tasgabbaa'ee giiftii. Lammaffaa akkasiin jedhu ifama. Inni dhugaadha. Sababa isaa beekuu baadhuus guyyoota gara dhumaa irratti amalli ishee jijjiiramee ture. Keessumaa hireetti amalli ishee jijjiirame akka ture dhageera.
Ayyan isa kanaafan iyyuu ragaan. Mana irratti yoo dhuftee yeroo baay'eetti beekama turte. Anis lakka akkas hin godhin jedhee gorsaan hin ture. Garuu immoo akkuma isin jedhan rakkoo maatii ishee irra ga'e irraa kan ka'e akkas akka jettuu natti himte. Afuuftu jedhiin humaa rakkoo maatii irra ga'e tokko iyyuu hin jiru. Yakka isaa dhoksachuuf jedhee sobee akkas godhate. Rakkoo maatii ani hin beekne isaa dhufe. Waanuma dubbiin taane dubbii gootee baay'ee dheekkamaa turte. Anattis baay'ee natti dheekkamteetti. Hirii wanti jettu hundumtuu iyyuu dhugaa. Hiriitti ammallee ishee jijjiiramuu irra darbee akka isheen jechoota hin taane jettee aamilee cabsaa turte namoota irraa dhaga'an ture. Ani nama du'e maqaa dha'uu yookiin komachuu hin barbaadu. Garuu wanti ati na gaafatte qorannoo keessi fayyada taanaan iyyee dhugaadha. Mooraa mana barnootaa keessatti, waajjira ishee keessatti, bakka na argite hundumattuu wantoota aamilee koo cabsanaan jetti turte. Hanga ani bu'uura darbee of ceepha'utti ga'een ture. Waaqayyoon garaa koo ilaalee akkuma bilbila koo irraas balleesse onnee koo keessaas akkan si balleessu abdii guddaan qabu. Ani akka kee jechoota hamilee namaa cabsu dubbachuu hin danda'u. Kan keeyyuu na dhibu. Kanaafuu waan hamaa siif Waaqayyo hubannaa siif kenna. Nagaa ta'e. Baay'ee yeroo jaalalaa gaarii siif hata. Namni haa tunutti nuufaan yeroo qabamu rifachuun qabu ta'u. Ani kan jedhu maaliif na barbaadan? Yoomi maal seeti? Urjiitii wal qabatee manni barnootaa keenya gadda keessaa ba'uu hin dandeenye liqimsamte. Urjiin qaamaan yoo nu bira hin jirres garuu sammuu barataa hundumaa keessa jirti. Kun immoo sirna baruuf barsiisuu keenya irratti rakkoo uumaa jira. Naaf gala garuu ana maaliif na barbaadan naaf hin galle. Ati jaalala hiriyummaatiin wal qabatee sagantaa tokko qopheessuudhaaf kennaa addaa qabda. Kanaafuu barattoonni kun miira gadda kana keessaa akka baanuuf sagantaa wayii akka qopheessituuf si barbaanne. Ifa manaa godhaa. Kun waan ulfaataadha. Homaa sitti hin ulfaatu. Inumaa carraa kanaan mooraa mana barnootaa keessa akka seentuuf haala siif mijeessa. Isa miti kan natti ulfaate. Jechuun mooraa mana barumsaa seenuun waan ulfaataa miti. Garuu immoo ani iddoo urjiitiin wal qabatee miiran keessa jiru keessaa hin baane. Kanaaf waan kana qopheessuun anaaf natti ulfaate. Kana kan gootu barattootaaf jettee goota. Nuti barattoonni gaddarra jiru jennee barnoota isaan barsiisuu hin dhiifnu. Nuti sirna baruu fi barsiisuutti fufsiisuun dirqama keenya ta'a. Barattoonni tasgabbaa'anii yoo hin baratiin qabxiin isaanii baay'ee gadi jalaa bu'a. Yoomi amma maal seete? Barattoota qofa otoo hin taane maatiin itti dhama'ee barsiisaa jirus hin miidhamu. Maatiin mana taa'e kan barattoota nutti erguu fi ilmoon koo boru baratee naa dabarsaa ofii isaatiifis iddoo guddaa ga'a jedhee nutti erga. Barataan bakka kana dhufee yaada isaa sassaabee yoo barachuu baate boru qabxiin isaa jalaa gadi bu'ee sadarkaa ofirra ga'uu barbaadu irras ga'uu dadhabee maatiin isaas
Waa yaade sana gaafa ilmoo isaa irraa dhabu garaan isaa deebi'e. Kanaafuu boruu isaaniif jecha dirqama namni nu gargaaru tokko nu barbaachisa. Sirriidha garuu jira miti. Namni sun si qofa. Kaayyoo barattoota kanaaf jedhiti maaloo nu gargaari. Tole. Salphaa ta'uu baatus nan yaala. Manni barumsaa kun beekumsaan na guddiseera. Dabalataan immoo akka mana kootti ilaala. Kanaaf mana barnootaa kootiif jedheen nan yaala. Guddaa galatuun. Dabalatammoo yoo tolee nuuf jette itti gaafatamummaa biraas siif kennuuf turre. Waan hin danda'u taanaan rakkoon qabu. Maalinni maal ture? Yeroo giiftiin itti mana barnootaatti deebi'uu qabdu ga'eera. Yeroo deebitu immoo sirriitti tasgabbooftee jabina ishee duriitti akka deebituuf itti dhiyaattee jabaadhu akka jettuuniif barbaanna. Akkuma ati beektu giiftiin namoota baay'ee wajjinii walii galtee hin qabdu. Ati immoo dirqama kana fudhattee akka ishee jajjabeessituuf haamilee godhattee akka jabaattee barnoota ishee duraa sanatti deebituuf akka itti gargaartuuf dirqama kana sitti kennineera. Kana irratti ati maal yaadda? Amma bara giiftii irratti namni hunduu kaleessa ilaalcha qabu jijjiireera. Jechuun koo namni ishee jibbu jira jedhee yaadu. Ta'us rakkoon qabu. Waan ta'uun beekaniiti ati itti dhiyaadhu. Tole rakkoon qabu. Obboleettii takkittii qabdu dhabdee miidhamteetti. Giiftiin sababa obboleettii isheetiin qorqalbii ishee bakka biraatti deemee barnoota ishee irraa addaan bittinnooftee akka haftu hin barbaadu. Kanaaf amma hin danda'uun isheen gargaara. Dirqama kana nan fudha. Kun dhimma yeroo ta'eeti malee atis karaa irratti nafne bara. Bor bakka guddaa geessi akkan si argu abdii guddaan qaba. Ati nama guddaa sammuu guddaa qabdu. Dhugaa dubbachuuf maqaa mana barnootaa keenya irratti galateeffachuun barbaada. Milkii akkam? Nagaa kooti. Barnoonni Gaarii. maalirraa kaatee Dooktar Ibbaatu hojii ajjeese jettee amanuu dandeessi? Milkii. Oo. Nan dhageenye? Sobeen jedha. Maal? Maal sobde? Sobeen Dooktar Ibbaatu ajjeesen siin jedha. Qorataa yakkaa tokko sobuun seeraan akka nama adabsiisu hin beektu. Nama adabsiisa moo? Hin beeku. Maaliif sobde? Giiftiituun Inspektar Simboon yoo si gaafatte akkas jedhiitii itti himi Dooktar Ibbaatu ajjeese jedhii ishee amansiisinaan jedha. Maleen dhugaa lafaa ka'ee akkas hin jedhu. Dhugumatti Dooktar Ibbaan nama qulqulluudha, nama qajeelaadha, nama gaariidha. Akkasumallee yeroo namni rakkatu kan dursee nama hundumaaf qaqqabu Dooktar Ibbaadha. Yakka kana keessatti inni tasumaan hirmaata.